Hordoftoota Eelsaaduu fi akkam jirtu nagaa keessanii anis jira nagaa kooti har'a karaa ta'een deemaa jira jechuudha. Akkuma argitanii kaameerii godhadheen jira. Akkam jirtu nagaa keessanii anis jira nagaa kooti. Kunoo Eelsaaduu fi akkasiin bareeddee deemaa jirti jechuudha. Garan deemummoo isinittan agarsiisa. Akkam isin jirtu nagaa keessanii. Bakka yeroo tokko mana maadaam keessa zanaa fataa jechuu qabna mitiire. Kaameemi immoo maaliif godhatte hojjettani? Koronaan baay'atee jira jechuudha. Mucayyoo riyaa kufaan hin deemaa jira. Garee nuti deemnes immoo isinitti agarsiisa jechuudha. Tole. Innaa viidiyoon kini itti fufaati ilaala. Isinin jedha sagaleen jira garuu yoo sagaleen isinitti dhagahamu baate hin beeku. Makiinaan natti dhufe. Amma makiinaan eessa jira? Ilaala ijoolleen beeruti waan fakkaattu ilaala. Bareeddi mon fokkifti garuu amma Dubaay hin geessu. Baay'ee caccabduudha beeruti jechuuni. Argitan hindi. Qoshasha gubaa jiru akkuma biyya keenya daandii irratti qubata qoshasha. Akkanan sinin jedha beeruti ilaaltanii akkatti bu'aarta abdiin qabaa. Akka zanaa fataa jechuun abdii qaba jechuudha. Namichi tokko na laala. Bu'aaraa beerut kunoo kana fakkaatti biyyan keessa jiru sin agarsiisan jira. Akka zanaa fataa jettanii akka beerut daawwattaniin isiniin jedha daawwattoota keenya. Kunoo akkasiin saayikiliinis jira. Naa bakka kunoo beerut kun akkas fakkaatti argitaniittu. Bakka wayin deemaa jira jechuudha har'a. Bashannanaan jira jechuudha har'a. Zanaa fataa jechaan jira jechuudha har'a jechuudha. Akkatti gammadan viidiyoo kanatti immoo abdiin qaba jechuudha. Yoo biyyi nani jiru isinitti tole like, subscribe, share godhaatii maatii kiyya ta'anii isiniin jedha jaallatamuuf kabajamu. Akkas qaba. Daandiirra dhaabbatee konkolaataan eeggataa jiran isiniin jedha. Mucaan hiriyaa kun makiinaa as darbuu sodaatte. Eessa akka isheen jirtu osoo argitanii jechuudha. Innaa kana isiniin jedha. Innaa vaaniin qabadda jedheeni. Baay'ee tokko waan nama dhibu. Daandiirran deemaa jira har'a jechuudha. Wakii gochaan jira. Azaan akkanadha. Akka kootti gizee tokko baate zanaa fataa jedha isinis jechuudha. Innaa kunoo akkasiin zannatee tanan galaa jiran isiniin jedha. Qilleensa fudhatee tananii. Akkasiin baate isinis zanaa fataa jedha. Mucayyoo riyaa tokko eegaa jira. Makiinaa darbuudhaaf jettee karaarra sodaattee dhaabataarti. Makiinaa darbuu sodaatte jechuudha. Innaa akkasii bakka kun fakkaata. Eessaan akkasiin zanaa fataa jechaa walitti galte jechuudha. Innaa maal isiniin jedha seetanii? Mucayyoo riyaa tokko eegaa jira. Kaameemi moo wanti hin godhe?
hiriyaan kiyya dhuftee jirti. Amma konkolaataa qabannee galuu kanidha jechuudha. Kana bakka gizee tokko baata akkasiin zinnitti jedha karaa irratti bashannana zanafata jedha isiniin jedha akka kotti kammeemi godhadhaati. Kammeemi uffadhee sanan jira. Maali jennaan koronaadha jechuudha. Mangadni waa tokkittiin hin jiru. Makiinaan baay'ee rakkisaadha. Waan hundinuu baay'ee rakkisaadha. Akkuma argitan kana karaan illee ilaala karaan hin jiru. Kun egaa beeruti dhala. Biyya caccabduu kana argitan miti waan isheen fakkaatti. Innaa har'a kanas sin agarsiisa. Kun akkuma argitani kun mana uffataati. Kun daandiidha. Waan hundinuu widdiidha as argitanii amma qoy isiniif agarsiisa yeroo waan tokko bitu. Kun mana uffataati. Safarri kun safara burus baarziinii jedhama. Sagaleen koo isinitti dhaga'amu dhiisuu danda'a waca waan ta'eef jechuudha. Akkasii kun ijoolleenis mana barumsaa lukaan deemte akka biyya keenyaatti. Waan hundinuyyuu rakkisaadha asitti. Kun akkuma argitanii karaan baay'ee wanni dhala kun immoo mana warqiiti. Namni warqii bitachuu barbaadanii yoo doolaara qabattan jechuudha. Kun immoo suuqiidhaan isiniin jedha. Kun immoo mana uffataati. Warri jaarsa keessan uffata bituu barbaadanii. Uffanni baay'ee guddiidha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kana isiniin jedha. Kun qoshashaan immoo daandii irratti gatama akka biyya keenyaatti. Qoshashaan daandii irratti gatama biyya kanatti jechuudha. Mee ilaalame beeruti waan isheen fakkaattu jiru. Ilaalame. Wanti rabbu tokkittiin hin jiru biyya kana la. Amma biyya arabaa akkas fakkaattu turte akka kana caccabduun. Kunoo beeruti akkas fakkaatti. Ilaalaan isiniin jedha. Beruti waan fakkaattu. Argitanii miti? Amma yeroon carqii bibbitu immoo carqiin immoo baay'ee guddiidha biyya kanatti dhugaa dubbachuudhaaf. Inni akkana isiniin jedha namicha kan immoo laala. Inni akkasidha. Kunoo mucayyoo xiqqoo kan immoo argita miti kunoo la. Ijoollee Sooriyaati isheen kuni sooftii fa'aa gurgurti karaa irratti akka biyya keenyaatti jechuudha. Daa'imni biyya kanatti baay'ee tokko jechuudha. Rakkisaadha. Akkana beeruti amma lafoo kun deemaa jira lakkuma argitanii lafoon deemaa jira suuqii deemuu kan jira waan ta'eef jechuudha. Akkasi bakka. Qoshashaa kana mee ilaalame namni mee qoshashaa akkasiin karaatti gata akka biyya keenyaatti biyya arabaa keessa jira mee naaf himames. Inni akkana isiniin jedha. Beerut kun akkana fakkaatti warri beerut ilaaluu barbaadanii. Baay'ee dadhabee jira dhugaa. Baay'ee tokkoon dadhabee isiniin jedha. No beerut akkas fakkaatti. Ilaala seeraan lafoon deemaa jira. Maaliif jennaan qoshashaa laala. Nan dadhabe dhugaa randa qaba jechuudha laftisa. Ilaala lafa biyya keenyaallee waan fakkaatu ilaala lafti biyya keenya. Ani immoo kunoo lafoon deemaa jira. Akkuma argitanii argitamte lafoon deemaa jira. Isiniin jedha. Akkasi bakka cayyoo kana immoo laala abashaadha. Suuqiidhaa dhufaa jirti. Waan hundinuu mana daabbooti mana maaliiti kun? Innaa bakka
baay'ee tokko dadhabee dhugaa. Akkasi bakka beerutiin gobanyachiise. Beerut kun akkas fakkaatti isiniin jedha. Ijoollee keenya ilaala kunoo beerut waan akkasii keessa jirti. Kunoo daandiirra baanii doolaarri sababa doolaarri waddadeeni daandiirra baanii kunoo abidda gubaa jiru jechuudha. Poolisoota immoo kunoo argitanii daandiirra dhadhaabbataniitu ibidda kana argitanii karaarra qoshaashaa kana argitanii jechuudha miti isinitti mul'atu abidda gubaa jiru jechuudha. Argitanii lafa gurraacha kanarratti daandiirratti yaa'anii tokkuma biyya keenyaatti abidda kana gubaa jiru jechuudha akka makiinaan hin deemneef. Inna baay'ee tokko ajaa'iba jechuudha wanti biyya kanaa nuuroon baay'ee waddadeetu jira jechuudha. Kanatti akkas godhu kunoo argitanii beerut kun akkas fakkaatti jireenya akkas fakkaata iddoo hundumaa daandiirratti yaa'anii qoshaashaa gubaa jiru. Ila kunoo kara kanas yoo argitanii akkasiin qoshaashaa gubaa jiru jechuudha. Laddoo kanas yoo argitanii qoshaashaa daandiirratti goommaa fa'aa gubaa jiru jechuudha. Akkamiin akka qulqulleessaa jiran baay'ee rakkisaa ta'ee jira dhugaa dubbachuudhaaf biyyi kuni. Inna akkana isiniin jenna kunoo biyya akkasii keessa jirra gamal goonaree amma gochuun hin danda'amu. Kunoo akkuma argitan isiniin jedha akkasii bakka. لعبة تحذورة وروح من هون شيل البيض على من اللمامه بالسداجه لتكب البيض. لا لعبة تحذورة. لا تحذر مالك غير لايت البيض. اخ يا عرصه لا غلبان.